wajjin gargaarsa jaalladhu. Sadaffaa ijaarsan nama geessu deema. Maaliif yoo jettan? Cabuusaa sababa leenca kanaa wal dhabne piliis leenca irratti gadi qabaa gaa'es sababa leencaati. Let's go. Bakka hanga. Wallaahi boontu wasa. Foolaa bakka kabajamu. Walloluuf deemaa. Walloluuf deemaa. Boontu piliis. Ilaalaal boontu dhageeffadhu. Atillee jechuudha abbaan barbaade. Yoo wajjin qaba kanas ani itti araramuu hin TikTok universaalii siif abuusu maaltu si dhimesiin. itti araramuu hin barbaadu wajjin qaba kadhatuuma. Reediyoon galcha. Jara kenna rakkinni kan fide tokko kana bar. Tokkoffaa kan fide jara kana jedhu lola addunyaa oofaa ka jiru kana shamarran tokkoyyii kana keessatti lolaa jedhanii jiniin dachii rabbii balleesse kana jara kenna. Maali yoo jettan badii guddaan ka jiru kana abbaan barbaade giifti kennu yaada ofirraa kennatu koomentiin cufina warri koomentis firiidamii qaban. Koyaa waan dubbadhaa. kennatanii jiru abbaan Warri barbaade kun karaa abbaa biyyaa mootii. goota kana kana Adi ke dubbadhu. boontu Fayyisa. afoonaa lillahi rabbi jechanii jettamoon jettu Namiite saadiqe dubbiin koo kun naa dubbatamuu qaba. Namiite na arrabsite. Utuuna waan takka hin jedhin. Ola Mubaarik mana cufe nani mana kabajaa keessanii cufeemi. Intaloon kun zimmi jettee na arrabsite namiite utuuna waa tokko siidhaan jedhin kabajaa guddaan siidhaa qaba. Asuu bira jira dhugaan kiyya ammana suuga leenaasee. Isa si mana banattee na arrabsitu ijoolleen ishee ergonaanan gastii asuu keessaa bu'ee dhufee kanaafuu dhugaan kiyya naafa baatu yoo badiin na bira jiraate dhiifama gaafadhaan. Yoo badiin na bira jiraate. Bas gaafachuutti hin jiru hangaa intaloon kun akka waan amma saanuu si ta'etti na arrabsite. Na arrabsite. waan birootti gaafachuutti hin jiru Leenca mucaan eegasii naa kennifaa kaastee na arrabsite. Maalti sii galchee yoo barbaadde kun ummatti gada qabu. Ani wallahi maqaa kee asuu ila dhugaan koo ifa barbaadde asuutti sheerii naa godha. kabajaa namarratti dubbii walitti deddeebisina piliis. Asuutti sheerii naa godha. Dhugaan koo ifa boo barbaadde noonan maqaa sii baase isin Boontu. Waan isinii kan qixxaatama yoonan maqaa sii kaase isinii kan qixxaatama asuutti sheerii. Kaloon jedhiniiti kabajamtu adde haadha fuuldee jedhi Jara kenna Isaan kabajamtuu dabara mootii keeti mootii shamarraniiti akkana beekan akka keeti formii okay respect formii okay. Giddugala safuudhaan guddaadhaan afaan arge akka keenya arraabe mitiyan. Miutii. boontu dhageeffadha abbaa boontu dhageeffadha haadha faatee dhageeffadha isin lamaan iyyuu isin lamaan keessan muyitii ati guddaa san irra kaa'e kan namni ofirraa kaasuu hin dandeenye tokko irra izoorsi nama dubbachuu barbaachisa takka takka balleesseera. Ani kanaaf qeerroo jedha sorry qeerroo mangistii galatoomii kennaa keetiif thank you. Banne leenca isaa dabde leenca siifa kennu kaame mi amma leenca siifa kennu wallaahi oo billaahi handantaatti qaba seetaa leenca kudha meeqan fuddeen giiftii si macheessaa. Galatoomii boontu muyitii Sitti garagalee pinca Boontu jedhaarti. sitti garagalee boona hundi. kennaa mucannaa kenne galatee dhageeffadhu boontu anamaan ukkaamsitan moollaa itti galatoomii warri onneenaa kennitan qeerroo Maa gadi dhaqabdani gaa. Maasaati Saadiqee. muutii qabanne ati muutii qabadhu galateeffattu abbaa barbaadde. Wayi. Jara Saadiqee naa dubbatu. Saadiqee dubbadhu boo. Laa ilaaha. qeerroo mangistii galatoomii akkasuma jechuudha warri abaaboo naa kennitan moollaa itti hundi keessaniyyuu galatooma isin jira. Saadiqeen si gaafatu yes or no. Bakka ni kenna. Gatii kana ta'eef Yes or no na gaafattanii miidhaggeeffadhaa isinitti hima. Uummata koo isinin jaalladha namni kun tokko sagal. Hundi keessan garuu mucaan kun na arrabsite namiite waan ta'eef dubbiin keenya kun naafa ilaalamu yoo badiin na bira jiraate birriis ta'u waan barbaade waan ilmi namaatti wareegame na wareegamaan garuu na arrabsite ani siin xunne naafa ilaalamu. Ani intaloon kun taraa sii miti ani. Sijjamar isin waddaattee maqaa koo dubbachuu qabdi. Bakki siin ejjette ibidda manni siin galte ibidda dubbii siin qabsiiste qabbanaa waan ta'eef ani maqaa siin kaasu maqaa koon kaasin isin immoo galatooma. Hadha booda garuu maqaa koo kaasti isaan dhukkeen. keessaniyyuu isin kabajee dhufee Barsiisaa. dhageeffadhu mubaarak dhageeffadhu namni barsiisaa miskiina irraa hin gorre ana irraa hin goru gatii kana ta'eefi galatooma kibarullinyi ummata mana kennaa qeerroo mangistii wadatii siin jedha. Waa'ee namaa maaf dubbattati sila waa'ee qeerroo dubbannaa nama hordofateemi barsiisaa namoonni si kennu barbaade maaltu si galche abbaan fedhe keekuu mana kootti mirgan qabaan abbaan fedhe Makii dubbadhu. abbaan fedhe keekuu. Makii dubbadhu. Mubaarak na dhaggeeffadhaa dhugaan isinitti hima. Eshi. Ijoolleen dubartiin tun lameenuu biyya Maaltu si galche koy bikka adda mina gabbaas sila soo laqaa qaamii giifteette. Boontu nama dubbataa irratti taa'e gadi. Nana rabsisina intalo rabsisina maqaa isiidha
Abbo lagi berdua. Atillee kabaja nama Naan arrabsiisin afanaas na arrabsiisaa jirtanii bara. Nuti qabsiisaa lama jedhan. Beekumsi wayii qabaatanii osoo sunitti aanjaa keessan asirratti osoo hudduu raaftan feemastan dhageeffadha. Sanaan alatti akka Oromootti isin kabajnee waan kana nagaa buusaa jenneemi nagaa buusa yoo nagaa buusu kan diddan taate dammoo achi dabarsaa gara ijoollee ajandaa barbaadanii jira hudduu asalaa oolanii guutuu jira walii qabanii yaa kennutti ni jiraati mataan warra rejistareera ta'ee saa tokko namni wanni dubbatu kabaja keessanis yoo nu dhageeffatan muyitii kabada nu dhageeffadha dubbadha akkasitti. Maki dubbadhume. Maki daqiiqaa tokko sidii kennama. Maki dubbadhu. Waan tokkoon jechuu barbaada manguddoota keenya yaa'u hedduu kabajamaadha. Maal jechuu barbaada? Asliif mubaaraku biyya tana keessatti yaa wal namni akka isaanii walalee wal fixeen jiru. Wali gahanii walirraa deebi'an jechuudha. So namni waa takka waliin godhu. Isiinis gamas jirti biyya mee ambar warruma manguddumaan na ajaa'iba dhugaa liifama naa godha. As biratti anjoo warri walalee kun na ajaa'ibu isintu na ajaa'iba dhugaan isiniin jaa. Isaan kun biyya jiran ijoolleen tu wal najjeessu wali takka waliin gahu amma mee makiinaatamiin haati faaxee boontu bira deemti. Boontu makiinaatamiin haadha faaxee bira deemti. Isaanuu dadhabanii wal dhiisaniiti. Yoo dhiisanoo isin amma yoo haadha faaxeetti dubbatan isinis haqa naa baasaa itti sunis haqa naa baasaa itti. Saniifuu yoo tokkoof murame immoo tokkotti aara jechuudha. Kanaafuu manguddummaan tiktookii kun yoo dhaabbattee irra jira firraa dhiisaa manguddummaa. Okay, atta goona maaki. Qoy maaki atta goona mee ati jedhi. Akkam goona? Yoo darbii dandeessaadha kan makiin jettu. Wallahi dhageeffadha dubartiin jechuun anis dubartiidhaani. Dubartiin teenya laal manguddummaa amma isin manguddummaa itanii taa'u jirtanii ammas bar isaan walirratti usuu nusnee bar isaan lameenuu walitti deddeebisaa jiranii miti. Silaa walitti araaramurraa qabaatan bar duruu araaramanii. Isaanuu ni dhiisan isa dubartiin tun ifumaa dubbattee dhiisti dubbii. Isaanuu ni fixatanii dadhabanii dhiisan jechuudha. Yoo isin asirra teessan nama waluma oolchangaa kun haaluma keenyaa qabadhaa isin. Galatoom ulfaadhu. Galatoom ulfaadhu. Anillee asirratti wani dabaluu barbaadu takkitti yoo ka jiraatu taate waan kana baay'ee mokorree jira karaa nagaatiin nagaa buusuudhaaf mubee wajjillee namoota hedduu wajjin jechuudha. Nuti amma takkaa akka waraana deemsi godhaatti nagaaf nama barbaadne beenu nuti seera kabachiisuu nama seera cabsee jira gara mana murtii dhiyaate. Kanaafuyyuu amma jara kanneen lamaan erga seera cabsanii didaniitiin kaga qaaficcilanii wanni kun dhaabatuun qabu jedhanii dubbii gara waraanaa nu dabarsaa dubbii na fudhatee deemanii jaarsoleen biyyaa ammoo keessaa bayaa waan kana jedhu didanii jennaan nuti kenna nagaa buufnee heddachaa. Okay, galatooma. Usmee fi makii. Koleenca wayin dubbachuun barbaada. Makiin dubbattee jirti. Anis akka nam tokkotti waa dubbachuun barbaada. Afoolallaa jedhi. Isin lamanuu afoolallaa jedha. Saba kana abboomtan taanaan saba kana bitamtan taanaan afooyinaan laa waliin jecha isin jaa jiranii yoo jettan jedha yoon jedhin ammoo keessumaa deemu na wanti takkan jiru akkuma wanti jette. Dhumaati. Ani dhageeffadha isiniin jedhee bar dubbii haadarra deeban malee dubbii irra hin deeban dubbiin kiyya takkittiidha fixadhee jira xumuradhee jira dubbii isii waliin na laaltan hin qabne aniif isin ammoo Amaaraaf Oromoodha bakka geette maqaa kiyya kaafte taanaan jechuudha. Yaa takki tiktokii si dhiisa yaa takki tiktokii na dhiisa dhumateera naaf galatooma akkuma malee akkana taana uffatu gadinsi zara ati dhugumatti haadha faateera latti barri sitti dhumate giiftii etteenatti naaf haadha maa irratti nageesseera maa irratti nageessee naa